Adda bilisummaa Oromoo jalqaba isaarraa hundee isaarraan dhaaba mo'e. Dhaaba mo'edha tun taane dhaaba rakkoo yookiin immoo dhaaba ilaalcha bara 1960mootaa keessatti sammuu isaa hidhee jirudha. Biyya walabaaf immoo ejjennoo qabu sana dirreen itti agarsiisuuf qophaa'ee fi itti seenee keessaa isa tokkodha jechuudha. Galmee makaleessaa sanaan har'allee sanuma himaa jiraachuun hin danda'ama. Seenaa Caalwanaaf seenaa battee urgeessaati. Wantoota amma haasofne kana yookiin wantoota amma haasoftan kana haalli itti argamuu danda'amu hin jira Itoophiyaa keessatti. Dogoggora, cubbuu, qabsaa'ota itti baacuudha. Qabsoo kijibuudha, qabsoo sabuudha. Sagalee uummataa dhageessisuudha moo mootummaa ijaartanii bulchiinsa biyya kanaa yookiin bulchiinsa siyaasa biyya kanaa sirreessuudha kan itti seenaa jirtan? Mootummichis mootummaa Oromoo ijaaruudha. Saboonni kaan immoo mootummaa Oromooti jedhaniitu moo mootummaa kooti jedhaniiti kan isaan as keessatti hoogganaman? Harka muramuu dhageenye seenaa duraa keessatti. Seenaa irraa keessatti morma murameeti itti sirbame. Mootummaa sirna gadaa Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaaddu jechuudha karaa biraatiin. Nuti warra irra deebiidhaan dungoo qabsoo bilisummaa gadhaabee ibse sanadha. Jigaa Oromiyaatti deebisuu yaada adda bilisummaa Oromoo. Har'a irra deebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka ijaaruutti yaaduu danda'uudha qabnan filannoo kana. Wambaraaf Gaalessaa abooteedhaaf dagam adda baastee ilaaluun cubbuudha. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya. Har'aa keessummaa tokko qabannee dhiyaaneerra. Keessummaan keenya har'aa qondaala adda bilisummaa Oromoo gaafatamaa sabqunnamtii dhaabichaati. Dhimmoota adda addaa irratti waliin turtii taasifnaa kallattiidhaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsa. Baga nagaan turtan sinillee. Egaa har'aa dhimmoota adda addaa irratti waliin turtii taasifnaa. Akkuma beekamu qabxii keenya kan jalqabaa kan taasifamnu dhimma filannoo wajjin kan wal qabatudha. Filannoon marsaa torbaffaa Itoophiyaatti bara kana gaggeeffamuuf qophiin adda addaa taasifamaa jira. Isinis akka dhaabaatti akka adda bilisummaa Oromootti qophii taasisaa jirtu. Qophii keessan kanas miidiyaalee adda addaarraa akkasumallee ibsoota isin baastan sochii isin taasisan irraa guyyaa guyyaatti mul'ataa kan jirudha. Akka waliigalaatti haalota rakkisaa Oromiyaa keessa jiran dhimmoota nageenyaa wal qabatee dhimmoota adda addaatiin dhimmoota dinagdee wajjin kan wal qabataniini haalli rakkisaan Oromiyaa keessa akka jiru akkuma guutuu biyyaattuu Oromiyaa qofatu hin taane rakkoon adda addaa akka jiru ni beekama. Haala kana keessatti filannoo bara kanaa irratti hirmaachuudhaan bu'aa akkamii argachuuf yookiin bu'aa akkamii argamsiisuuf kan filannoo kana irratti dhiyaatan? Waan tokkoon jedha bu'aasa jedhu dura filannoo fi jaarmiyaan siyaasaa tokko hariiroo akkamii waliin qabu isa jedhu ibsuun barbaachisaa natti fakkaata. Qabsoo siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabsoon gosa adda addaadha kan inni gaggeessaa ture seenaa qabsoo isaa keessatti. Qabsoo hidhannoo, dippiloomaasii fi qabsoo karaa nagaallee gaggeessaadha kan ture. Gaggeessaa irratti immoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n filatee jiru qabsoo karaa nagaa kan meeshaa maleessadha. Kanaaf hariiroon qabsoon karaa nagaa fi filannoon qabu hariiroo walqixa deemudha. Kana jechuun dhaabi siyaasaa tokko aangoo siyaasaa argachuuf qofatu hin ta'e kan inni filannootti dhiyaatu rakkoo sirnaa, rakkoo gitbittaa qabu fi imaammata ofiin qabu kan dhaabni siyaasaa tokko ittiin agarsiisu waltajjii argate hundattidha. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n nuti gaafa filannootti seena jennee achi as jalqaba isaarraa kaanee haalota jiran tilmaamnee rakkoowwan jiran isaa qorannee qo'annee itti deemnu rakkoowwan hin jiran jennee miti. Nuti garuu rakkoodhaaf furmaata gidduu riqicha. Oniyyuu immoo furmaata. Riqicha qofatu hin taane adda bilisummaa Oromoo furmaata. Furmaata gaafa jennu garuu waan uummataaf qabannee jiru. Waan egeree sabaaf, egeree dhalootaaf akka waliigalaatti qabannee jirru carraattiin gabbaasnee agarsiisnu. Agarsiisnee immoo waan qabnu sana mirkaneessinu uummata keenya biratti jaalala uummanni keenya nu biraa qabu kan ittiin agarsiisnu
keessaa tokko filannootti hirmaachuudhaan. Addi bilisummaa Oromoo kan qawwee isa kaasise dirreen hundi gaafatti cufamudha. Har'as dirreen hundi adda bilisummaa Oromoodhaaf banaa ta'e miti kan nu qabsoo filannootti seenne. Garuu carraawwan xiqqaa argame adda bilisummaa Oromoo yeroo hunda carraawwan xiqqaatti argaman sana gara bu'aatti jijjiireeti kan inni seenaa qabsoo isaa keessatti gaggeessaa ture. Kana jechuun hundeeffama isaa irraa ka'ee maal keessatti hundeeffame ABO'n rakkoo keessatti hundeeffame, rakkoo keessatti guddate, rakkoo keessatti dagaage, onnee uummataa keessatti immoo waajjira osoo hin taane mana argate. Sanuu uummata Oromoo keessatti jechuudha. Kanaaf carraa nun qabnutti gargaaramne uummata keenya bira ga'uun filannoo kanatti dhimma ba'udha. Inni lammaffaa immoo bu'aa nu argannu inni lammaffaan uummata biratti argamuu qofa osoo hin taane waan uummatichaaf qabannee jirru uummatichaatti agarsiisudha. Addunyaadhaan immoo barootaaf kan adda bilisummaa Oromoo irratti tuullaa sobaa kan ittiin jigsine. Tuullaa sobaa kan ittiin jigsuuf immoo filannoo kanatti hirmaachuun waan nu akeekkanne karoorfannedha jechuudha. San qofa miti sanarra darbee inni sadaffaan sirni kun waan inni godhaa tureef godhaa jiru. Sirna jennu Itoophiyaan dabalatee Itoophiyaan illee sirna waan taateef sirna Itoophiyaan itti ijaaramte kanaaf akka isheen itti uummata Oromoodhaaf akkuma walii galaa immoo saboota cunqurfamoo biraa qabattee jirtu saaxiluuf illee filannoo kanatti hirmaachuun bu'aa tokkodha jechuudha. Filannoon furmaata otoo hin taane tools yookaan immoo meeshaa tokko filannoon meeshaa ittiin rakkoowwan ammaa kanas ittiin saaxiltu agarsiistu ittiin immoo dhugaa qabdu raggaasistudha jechuudha. Kanaaf nuni dhugaadha filannootti hirmaachuun aangoo siyaasaa gonfachuuf. Addi bilisummaa Oromoo jalqaba isaarraa hundee isaarraa dhaaba mo'e. Akka inni mo'u kan isa godhe immoo imaammata inni qabatee jiru. Akka inni mo'u kan isa godhu immoo akka itti Oromoon adda bilisummaa Oromoo fudhatee fi akka itti Oromoon adda bilisummaa Oromoo wajjirraan hiriiree jiru, akeeka adda bilisummaa Oromoo wajjirraan hiriiree jiru baroota 50 ol walakkaa jaarraadhaaf geggeesse kan. Walakkaa jaarraadhaa ol mitiiti waggaa addi bilisummaa Oromoo hin jiraatiin yookaan waggoota muraasa keessatti dhaabbileen siyaasaa ijaaramanii seenaa ta'an hedduutu jiru. Ayyaantummaa adda bilisummaa Oromoo qaba ayyaantummaa Oromooti. Ayyaantummaan Oromoo immoo kan Oromoo tiksee geggeessee baasee bobbaasee galchu sana. Ayyaantummaa kanatu har'a adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru. Ayyaantummaan kun immoo tasa kan dhufe miti. Darbaa dabarsa kan dhufedha. Darbaa dabarsa waan dhufe sana gara bu'aatti jijjiira. Bu'aa nu argannu inni guddichi sadan nama kaaseen addatti immoo nuti ABO'n waan nu qabnu kan lafa keessaa Oromoon qabu, kan qilleensa keessaa Oromoon qabu, kan samii keessaa akka waliigalaatti leecalloo Oromoon qabu kana tiksuuf waan Oromoo irratti qisaasama geggeeffamaa jiru kana saaxiluun mataansaa bu'aan argamudha. Inni biraa immoo kan Oromoon murteeffatudha. Kana jechuun filannoon dhugaadha. Akka adda bilisummaa Oromoo batutti, akka nunillee keessa jirru argaa jirrutti haqa, bilisa, hirmaachisaa, haala wanjaa qabu hin jiru, hin turre biyya kana keessatti. Garuu adda bilisummaa Oromoo murannoo dhugaaf qabu. Akeeka dimokiraasiif qabu. Biyya walabaaf immoo ejjennoo qabu sana dirreen itti agarsiisuuf qophaa'ee fi itti seenee keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana bu'aa nuun argachuudhaaf itti seenne. Adda bilisummaa Oromoo furmaata kan jedhu yeroo duddaatti gama keessanirraan dhaga'ama. Gama adda bilisummaa Oromoo irraa adda bilisummaa Oromoo furmaata rakkoo biyya kana akka ta'eetti ibsama. Isinillee jalqabaa ammas akkuma kaastetti adda bilisummaa Oromoo ofiisaayyuu furmaata kan jedhudha kan kaaste. Dabalataanis jalqabumarraa kaasee adda bilisummaa Oromoo dhaaba mo'edha yookiin immoo injifatedha kan jedhudha. Kan ammoo imaammata dhaabichi qabatee jiru wal qabsiistee kan kaaste. Humnoonni siyaasaa biyya kana keessa jiran qaamonni adda addaa akka ammaa adda bilisummaa Oromoo jedhu kanatu hin taane yookiin immoo akka ammaatti jettu kanatu hin taane adda bilisummaa Oromoo qaama rakkoo biyya kanaati jedhanii kanneen ibsanii jiru. Dhaaba immoo hidhatu hin taane
dhaaba rakkoo yookiin immoo dhaaba ilaalcha bara 1960mootaa keessatti sammuusaa hidhee jirudha. Haga irraallee kanneen jedhanii jiru. Kunis immoo sagantaa dhaabichaa hojii wal qabateeti kan isaan kaasanii. Isa kanarratti akkamitti dhaaba furmaata akkamii ta'uu danda'a? Akkamitti dhaaba moo'edha jechuu dandeenya? Dhaaba moo'edha ammas irra deebi'ee waan mirkaneessu. Sababaan qaba dhaaba moo'edha kan hin jedhuuf. Dhaaba moo'edha kan jennuuf sababaa qaba. Innis addi bilisummaa Oromoo maarratti hundeeffame kan jedhu akka nu ilaallu nu dirqisiisa. Jalqaba sirna isaa sirna gadaatuu cabe. Sirna safuuf safeeffannaa isaa cabe. Sirna isaarra darbee nama isaa ajjeesuuf dhabamsiisuurra darbee saree Oromoon qabu ganda keessaa irratti labsii darbe. Sareen kun waan balleessite hin qabdu farda gaarii isaatu irratti labsiin darbe. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo faffaca'aa Oromoon roga maraan geggeessaa ture sana bakka tokkotti fide. Maalti dhibeennaan Oromoon qabsoo geggeessaa ture? Mirga cabe, mirga dhabe, dhugaati caccabe. Dhugaati iddoodhaatii sarbame. Kanaafoo mirgi hin dulloomu. Mirgi dulloomee jira biyya lafaa irratti. Dhugaan bobbose jira biyya lafaa irratti. Mirga Oromoo dabe sana iddootti deebisuudha. Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo. Labsiin asirratti Oromoo irratti labsame kun Oromoo irratti tun taane farda Oromoo irrattis haa ta'u saree Oromoo irrattis kan jettu kana labsii akkamiiti kan irratti darbe? Mirga Oromoo kan sarbame kuni isa kam ifatti kan akka uummanni hubachuu danda'u? Mirga Oromoo sarbame mirga abbaa biyyummaa sarbame Oromoon. Mirga qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudha sarbame. Mirga sirna isaadhaan of geggeessuu sarbame. Mirga sirna bulchiinsa mataa isaa qaba. Kan hunda galeessa waa hundaan guutuu ta'e sirna gadaa. Gadaan labsiidhaan kan inni akka inni bakkaa bakkatti faca'uu fi akka inni baduuf kan labsii labse. Kan kana labse immoo eenyu? Hundeeffama Itoophiyaatu labse. Hundeeffamni Itoophiyaa Impaayirri Abisiiniyaa labsiin ni labsedha. Labsiin impeeraalizimii Abisiiniyaan Oromoo irratti labsite kun fi saboota cunqurfamoo biraa irratti labsite waan sabooti qabanii fi sirna sabooti qabanii fi qabeenya sabooti qaban beekumsa sabooti qaban irratti kan labsamedha. Beekumsa sana yoo danda'an of godhachuu saamuu jechuudha. Yoo dadhaban immoo seexaneessuu yookaan immoo diinoomsuu. Oromoof qabeenya fardisa. Oromoof qabeenya sirnisa. Sirni gadaa, sirni ateetee, sirni siiqee. Anuu umurii kootti kan hin arge. Ateetee facaafannaan sirna ormaati jedhamee afaan jaraatiin Ibaadaa Milkoo jedhanii yeroo isaan itti okoleedhaa fi waan ittiin sanbata dhaabbataniif waan ittiin mijuu dhaabbatan yeroo isaan itti harka uummataadhaa facaasaa turan kun labsiin ta'e sirna kanadha jechuudha kan cabse. Sirni kun cabsee sirna Oromoon ittiin barootaaf jiraatu kana cabsee sirna biraadhaan sirna Ormaan bakka bu'e. Har'atti sirna isa kamtu Oromoodha. Sirna impeeraalizimii kanamoo sirna Oromoon darbaa dabarsaan dhugeeffannaaf dhugaan ni qabu kanadha. Sirna kanatu cabe. Farda Oromoos yookaan saree Oromoo qe'ee Oromoo irratti labsiin labsame kan hin jedhe labsii sanarra dhaabbatee har'a impaayiratu ijaarame. Impaayirri ijaarame kunoo of jijjiire. Qabsoon bilisummaa Oromoo waan sirni ijaareef sirna irratti. Waan sirni ijaare maali? Sirna cabsee sirnatu sanuu sirna dadhabaa kan tumsa biyyoota hambaadhaan tumsamee jiru. Faransaayiin yookaan Portugaaliin yookaan immoo Biriiteeniin tumsamee gaanfa Afrikaa irratti dantaa isaanii eegsifachuu fedhamee sirna dadhabaa Oromoo cabsanii irra dhaabanii warra deemedha. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo waan sirni nu godhee fi sirna irrattidha. Itoophiyaan mataan ishee sirna waan taateef jechuudha. Isa kanaaf mirgi hin dulloomne kan jennu. Mirgi gaafa sana cabe har'as falmataa jira. Lafeetitti cabe. Dhiigatitti dhangala'e.
Dhugaa gaafa sana cabe har'as taanaan dhugaati bakkaa'ee jira. Ana miti. Yookaan jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru dhugaa jaallan barootaaf dhaabbatanii, itti fannifamanii, itti dhiiganii, itti qaama hir'atanii, itti qalbii cabanii dabarsan sanadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo. Falmannaan Oromoo. Falmiin adda bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa Oromoodha kan jennuuf isa abbaa biyyummaa isaa keessatti Oromoon dhabe sana hunda deebisanii bakkatti deebisuuf akka yeroo isaaf haalli isaa uummatichi akka inni jiruuf addunyaan akka barbaaddutti deebisanii iddootti deebisuudha. Kana dhagaa kan qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni sirnaan cabee, sirnaan cabnee, sirnaan kan cabne immoo sirnaan deebisnee gad dhaabbanna jennee qabsoofnuuf jechuudha. Sirna kana immoo nu qofa miti kan dhaabbatu. Sirni kun miseensa adda bilisummaa Oromoo miti kan dhaabbatu waan uummatillee beekuu qabu. Sirni kun uummataan fedhii uummataadha. Kan adda bilisummaa Oromoo jalqaba qabsoon kan inni jalqabu fedhii uummataadha. Fedhii uummanni bilisummaa walabummaa isaadhaaf qabu sana adda bilisummaa Oromoo bocatti godhe. Hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo ni hooggane ni taleege karaa qabsiise malee fedhiin kun nu harkatu hin taane uummata harka jira. Isa kanaaf immoo ragaan baroota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo dabarse kanatu ragaadha. Kana qofa miti adda bilisummaa Oromoo akeekni qabatee jiru dhugaa ta'uusaa akeeka mirgaa ta'uusaa kan agarsiisu keessaa akkuma sila jedhe barootaaf dhaabbileen hedduu ni ka'an ni kufan. Garuu akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi fedhii uummata Oromoo guutuu hin dandeenye. Kanaaf qabsichi itti fufee jira jechuudha. Kun amma wantoota seenaa keessatti ta'anii darban wantoonni baay'een. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo gaafa jalqaba ijaaramu ta'iiwwan akka ammaa kun jiru jechuun dhiibbaan mirgi sarbamuun labsiin adda addaa irratti labsamuun mootummaan Haayile Sillaasee labsii adda addaa labsee akka afaan Oromoo akka hin dubbatamne akka ittiin hojjetamne gochuun namni afaan Oromoo dubbate biyya kana keessatti akka lammiitti ilaalamuu akka hin dandeenye labsiidhaan yeroo inni itti labsamaa ture ni jira. Garuu kun gaafa ABO'n hundeeffamudha. Har'a garuu adeemsa keessa wantoonni fooyya'aa sirreeffamaa wantoonni dhufan jiru. Har'a labsiidhaan akka Oromoon eenyummaa isaa hin dagaagfanne yookiin immoo akka eenyummaa isaatti akka inni hin boonne wantoonni taasisan hin jiran mul'atan. Wantoota adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessattis wantoonni argamaa dhufan wantoonni akka bu'aatti ilaalamuu danda'an wantoonni baay'een ni jiru. Wantoota har'a hin jirre seenaa kaleessaa wajjin walitti hidhanii fakkeenyaaf sirni gadaa labsiidhaan cabe duula waraanaatiin bifa adda addaatiin cabe seenaa keessatti waan beekamudha. Garuu har'a shaakala adda addaa jira. Dhugaadhaan sirni gadaa bulchiinsa siyaasaa yookiin immoo haala bulchiinsa uummatichaa ta'ee jiraachuu baatuyyuu shaakala adda addaa jira. Hawaasni akka inni sirna gadaa kana akka inni shaakalu mana barnootaa keessatti akka itti baratan sochiin isaanii jira. Har'a wantoota kaleessa bara 1960mootaa keessaa wajjin wal qabsiisnee yookiin immoo labsii mootummaa Haayile Sillaasee fi mootummaa Dargii fi wantoota ture wajjin wal qabsiisnee har'a isa kana kaasuu dandeenya kan jedhudha gaafiin kun. Inumaa daran kaasuudha dandeenya. Innis sababa waliin. Biyya kana keessatti waan jalqabaa ta'e bifa jijjiiranii qalamatti diddibanii achi as baasuu malee bu'uurarraa wanti dhufe hin jiru. Wanti bu'aan argameef jijjiiramni dhufes immoo qabsoo bilisummaa Oromoon dhufe. Qabsoo bilisummaa Oromoon dhufe. Malee sirna kanatu nu eeyyame miti. Sanarratti walii galla. Tokko. Sanarratti walii galla. Qabsoon bilisummaa Oromoo bu'aa kan argamsiisuusaa irratti walii gallee haa dabarru. Garuu galmee kaleessaa sanaan har'allee sanuma himaa jiraachuun hin danda'amaa kan jedhudha. Galmeen kaleessaa sun hin cufanne. Galmeen kaleessaa sun galmee abbaa biyyummaa ture. Galmi isaas biyya walabaa ture. Galmeen sun galmee mirgaati. Galmi isaas walabummaadha. Bakka galmeen mirgaan gonfatamee hin galletti, walabummaan labsamee hin galletti, alaabaa ofii dhaabbatamee hin galletti yookaan alaabaa Oromaa jalatti bulla jedhamee hin fudhatamnetti galuun cubbuudha. Ganuunis cubbuudha. Isa galeefis saganeefis qabsoon bilisummaa Oromoo har'ayyuu karaa masaa deemaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo karaa isaa deemaa jira kan jedhuu fi ani ittiin dhaladhe, ittiin guddadhe,
kan na dura turan sodaadhee akeeka isaan dhaabbataniif isaan wareegamaniif kan Maammoo Mazammir fannifameef san kan eebbisaan karaa irratti faca'eef san kan hiriyoonni keenya nu marsanii turan anaaf siinuu marsanii turan nu biraati karaatti dhangalaanii addabaabayii irratti afan san galma hin geenyeef galmeensaa kan isaan bananii kaan sun galma gahuu kan danda'u qabsoo aniifati goone. Galmeen sun cufameera jennee aniifati immoo karaatti deebi'uun yookaan adda bilisummaa Oromoo galmeen sun cufameera jedhee harka qabatee taa'uun immoo cubbuu maaliif isaan nutti murteessu isaan nu himatu. Qabsaa'ota nu himata. Qabsooti nu yakka. Qabsaa'ota kaleessa wareegamantuu nu himata. Hirbuudha kan isaan waliin qabnu. Ani hirbuun sodaadha nama dhuunfaa lafarra jiraatu hin sodaadhu. Maaliif yookiin na himata yookiin na adabata yookiin haariisaa akka ta'etti na baata. Qabsaan qabsoof kufe kan hirbuu dhaabee hirbuu na dhaalchise garuu waan inni ittiin na himatu ekeraasaa qofaan na abaara. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo galmeen qabsoo bilisummaa Oromoo isa kana. Bilisummaadha. Walabummaadha. Abbaa biyyummaadha. Hiree ofii ofii murteeffachuudha. Isaan kan jedhan qabsaa'onni kaleessaa warri dukkana keessa dhaabatanii bilisummaan har'a afaan ittiin dubbadhu kana na gonfan kuni biyya Oromiyaa alaabaa Oromiyaa uummata walaba arganiiru isaan barbilisoomaniiru. Anaaf warra na fakkaatan warra har'a jiran kanaaf jiraatanii numaayuu darbanii jiraataniiru. Ani garuu akeeka isaanii sana karaarraa yoo maqse ana yakkamaan nuyi yakkamaan nuyi warra hammatti jiru kana yakkamaan galmeen sun cufamuu kan inni danda'u waa lamaan. Galmeen baname sun galmeen mirga abbaa biyyummaaf galmeen Oromiyaa walabaaf galmeen mirga hiree murteeffannaa baname kan inni cufamu yoo Oromoon hiree isaa murteeffate sirna isa cabsee jalatti yookaan sirna sana wajjirraa wal ta'eera jedhee mana kootti nan gala jedhee galmee sana cufe yookiin immoo lakki biyyi kun biyya Oromiyaa jedhamtu alaabaa Oromoo jalatti murteeffate gaafa sana boqonnaan qabsoo kan inni cufachuun galmeen sun galmee har'as maqaa jijjiirratee bifa jijjiirratee dhufudha. Wantoonni jijjiiramaniiru jijjiirama dhufanis akkuma sila jedhedha. Garuu jijjiiramoonni kun baay'een isaanii fakkeessiidha. Keessa isaanii gaafa laallu sirna isa cabse sanatu ittiin afaan faajjiif karaa maqsuuf ittiin micciru. Har'a yoo laalle qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo impaayiritii keessatti yookaan immoo biyyattii keessatti galata hin qabani beeke. Seenaan isaanii seenaa baaqee jedhamee haasa'ama. Anaaf seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Maammoo Mazammirii. Seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Baarotumsaati. Anaaf Oromoofi dhaloota koofi seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Battee Urgeessaati. Seenaa caalu Hundeessaati. Seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Hiriyaa kooti seenaa Maammoo Baqqalaati. Akkan akkas jedhu kan na godhu galmee sanatti hin cufne warra galmee sana cufuuf galmeen sun galma haa ga'u jedhamee warra dhiigaan seenaa isaanii barreessanii darbanidha. Yoo nani galmeen sun cufame jedhee yookaan sobee yookaan akka tokkotti galmeen sun cufameera jedhe isaantu na gaafata. Isaantu na himata. Dhala kun na abaara. Dhala keessi abaara. Dhala isaanii nu abaara. Kanaafidha galmeen qabsoo bilisummaa Oromoo cufachuu kan danda'u mirga hiree murteeffannaa uummata Oromooni. Haga kana hin taanetti galmeen sun hin cufamu boqonnaan qabsoo hin dhaabbatu jijjiiramuu danda'a. Qoraan qabsoo dabalachuu danda'a. Bakka narra jiru taa'ee haasa'uu dhiisuu hin danda'a. Bakka narra haasa'u kan kaleessa ture Gadaa Gammadaadha. Boor immoo Gadaa Gammadaa biraan dhufa. Angaruu dirqama koon baataa jira. Dirqama koo haalan argadhe keessatti. Dirqama isaa jaalli koo haala argate keessatti kan baatudha malee galmee cufuuf utuu hin taane galmeen sun murtee akka argatuuf warra qabsaa'u nuti. Kanadha waan dhugaan lafa jiru jechuudha.
Adeemsa amma deemamaa jiruun adeemsa gama filannoodhaan deemamaa jiruun adeemsa qabsoo siyaasaa ammatti jirtan kanaanii wantoota amma kaasne kana yookiin wantoota amma kaaste kana karaan itti argamuu danda'amu hin jira filannoo irratti hirmaachuudhaan yookiin adeemsa qabsoo karaa amma qabatanii jirtan kanaanii wantoota amma haasofne kana yookiin wantoota amma haasoftan kana haalli itti argamuu danda'amu hin jira Itoophiyaa keessatti. Eeyyee ni jira. Akka tokkottis akka biraattis. Har'a kaleessa miti. Har'a dirree nurratti baanee haasawaa jirru miidiyaalee empaayirii qabdu irratti gaafa baanee haasofnu kaleessa dookumentarii dhaabbileen nurratti hojjetaa turaniin. Har'a waan tokko gara fuulduraatti bunneera. Kana jechuun uummata keenya burjaajeedha jira waggoota darban kan torban keessa. Inumaayyuu Itoophiyaan siif ijaaramte kan jedhu jira har'a. Itoophiyaa si cabsitee sirriitti ijaaramte irratti. Kaleessa ture gaaffiin Oromoo malee har'a gaaffiin Oromoo deebi'eera kan jedhu jira. Dogoggora, cubbuu, qabsaa'otatti baacuudha, qabsoo kijibuudha, qabsoo sabuudha. Maaliif? Dhugaadha qabsoon keenya jenneerra, mirgi keenya rirmi nyaatu jenneerra. Mirga rirma nyaatu baadhatee manaan baane Oromoon. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu immoo mirga Oromoo hanga inni galma gahuuttidha jenneerra. Har'as filannoo keessatti hirmaannu nuti riqicha furmaataa fi rakkoo gidduudha jenneerra. Gaafa filannootti hirmaannu immoo waadaa keenya irbuu keenya haaromsinee akka dhaabaatti qofa miti nuti kan seenne. Akka baataa furmaataatti. Akka baataa waadaa qabsaa'otaatti. Waadaa qabsaa'otaa galma gahuu kan dandeenyu immoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoon jenneerra. Har'as taanaan waan nu goonu maali? Waan nuti jirru maali? Nuti xumura miti filannoon Oromoodhaaf yookaan adda bilisummaa Oromoodhaaf filannoon kun furmaata sadhumaa miti. Garuu furmaata rakkoo jiruuf riqicha. Meeshaa tokko. Meeshaa tokko gaafa jennu maal jechuu keenya? Filannoo kana booda uummati mirga hiree murteeffannaa isaadhaaf yeroo inni itti rifereendamiidhaaf deemu hiree uumuu danda'a. Boqonnaa hireen uummanni hiree isaa ittiin murteeffatu qofatu hin taane burjaajii keessaa ittiin bahu. Boqonnaan kun boqonnaa dungoo qabsiisuu irra deebii dungoo qabsiisuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti boqonnaan nuti filannootti seenne du'uu ajjeefamuu addabaabayii irratti ajjeefamuu ni dhageenye malee nuti bara kana kan agarre. Addabaabayii irratti reef harreen baadhattee deemu seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti keessatti hin dhageenye. Harka muramuu dhageenye seenaa duraa keessatti. Seenaa irraa keessatti morma murameeti itti sirbame. Nuti warra irra deebiidhaan dungoo qabsoo bilisummaa gadhaabee ibse sanadha. Gaafan akkas jedhu sababa waliin. Danqaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru burjaajiiwwan hedduu keessa dabarsee waggoota torban kan tarii jaallan warra bu'uureessan irraa hargee namootaan dhagee muraasa. Warri sun garuu burjaajii kanaa olii keessa waan turan hin se'u. Har'a irra deebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka ijaaruutti yaaduu danda'uudha qabnan filannoo kana. Filannoo keessatti bu'aa argamu inni rakkoo hin qabu. Garuu bu'aa filannoodhaan teessuma argachuun adda bilisummaa Oromoo hangomsuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Oromoo hangomsu yoo ta'e immoo jalqaba hidhannoo siyaasaa akeeka xaliila uummata hidhatee ture warra harkaa burjaajessee fi warra harkaa gate san deebistee itti karaa irratti fiduudha. Isa kana irratti immoo milkaa'eera. Filannoo dura injifanneerra nuti. Maaliin waan barbaannu uummata keenyatti himuudhaan jechuudha. Kanaaf akeeka sanaaf daran bu'aa kan dabalu malee bu'aa kan hir'isu miti. Irra deebi'ee ammas nan jedha nuti warra dungoo qabsoo bilisummaa Oromoo irra deebiin dhaabbatee ibse. Gaafan akkas jedhu dirree adda addaa irratti dhiiga isaanii immoo warra dungoo ibse hin dagadhu. Warra dhiiga isaanii boba'aa ifa bilisummaa godhan immoo yoomna yaadatan kabajaa.
isaan malee jireenyi qabsoo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo duwwaa waan ta'eef. Kun kabajaa waliin isaanii. Kanaaf bu'aan argamu hedduu han arganne an barbaannu sana hamma barbaannu deemne. Gara fuulduraatti immoo kanaa ol ammas ni deemne jedhee madda. Nam tokko sagalee uummata Oromoo har'a impaayiritii keessatti dhageessisaa jiru. Sagalee Itoophiyaa kan dhageessisaa jiru. Sagalee Itoophiyaa immoo Oromoon waggoota 150 oliif quufeera. Nuffeera. Quufee nuffeeti. Inni kaan dirree qabsootti ba'ee kan qawwee qabatee gabba'ee. Inni kaan immoo akka isaaf malutti kan inni qabatee falmachuutti gabba'e. Kanaaf har'a addi bilisummaa Oromoo sagalee Oromoodhaan yoo teessuma qabatee dhaqee impaayiritii keessatti taa'ee sagalee Oromoo dhageessisa. Sagalee Oromoo ni dhageessisu kun immoo ammas sadhumaa miti. Furmaata miti. Mirga hiree murteeffannaa Oromoon yookaan uummati yoomiyyuu hin dogoggoru. Sagalee isaa dhageessisee bakka inni itti dhugaa isaa mirkaneeffatuuf riqicha ta'aa jechuudha. Isa kana biratti qofa miti. Har'a impaayiruma jedhamu kana keessattuu bakka bu'aa kan hin qabne jira. Naannoo filannoo ayyaanaa kan itti dorgomu dabalatee godinaalee Wallagga Bahaa irra jireessa naannoo filannoowwan hedduu godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka waliigalaatti jechuun bifa nama dandeessisuun godina Qeellam Wallaggaa akka waliigalaatti bifa jechuun nama dandeessisuun akkuma kanallee Wallagga Lixaa yookaan Gimbii fi naannoo sana waan jiru filannoo marsaa darbe keessatti hin jiru. Namni achi keessatti qooda fudhate namoota muraasa harginullee sirna dhaadheessuurraan kan hafe rakkoo ummatichi keessa ba'e kan fudhatee Itoophiyaa keessattuu waliin haasa'e hin jiru. Rakkoo buqqaafamuu, hajjeefamuu har'a dachee magariisa Oromiyaa miidhagaa waan itti kennite dachaan sii deebisu san qotee irraa deebisu bifa labsiidhaan qonni haa dhaabatu jedhamu bifa fakkaatuun irra qonni galaan jiru. Ummati waraana qoonqoodhaan waraana sichaa dhukaafamu qofa miti. Waraana qoonqoodhaan uummata keenya farkaa akka baalaatti nurkaarceera. Uummata keenya silaa darbee ormaa jiraachuu danda'uuf jiraataa ture sanayyuu akka kanaatti dhabaa jira. Isa kanaaf immoo sagalee uummaticha bakka bu'aa hin qabne kanaa keessatti addi bilisummaa Oromoo yoo deemee haaluma sana keessattuu yoo bakka bu'e yeroo inni itti sagalee sana geessu malee yeroo inni itti sagalee dubbatameef harka rukutee waltajjii sanarraa galu hin jiraatu. Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hogganu keessattis harka walii rukutanii harka hambaa rukutanii galuu hin jiru. Utuu jiraateetii bara 1980 gaafa yookaan Ziyaad Baareetti citee yookiin immoo Itoophiyaa waliin ta'ee jiraata ture qabsoon bilisummaa Oromoo. Sana keessa yoo darbe har'as yeroo lammaffaadha dungoo qabsiisuu kan hin jedhuuf kana waliif haalota akkasii fi daangaan Oromiyaa haalaan ammammoo bifa kana dura hin beekamne isa kan dura cicciteen addatti saamichaaf yeroo abbalamu Oromoo irratti ammayyuu dhaabiitti waraanni yeroo labsame kana keessatti addi bilisummaa Oromoo filannoo kana keessatti yoo hirmaate carraa Oromootti dhufaa jiru rakkoo uummata Oromootti dhufaa jiru kan Salaalee Darraa Kuyyuudhaan dhufe kan Cinaaksaniin dhufe kan Walloodhaan achi barootaaf irra ture kana yeroo inni itti irra aanu malee yeroo inni itti harka kennee galu miti. Kana keessatti immoo Oromoon ammas gatii inni baaseef bu'aasaa argamsiisuuf malee namni dhuunfaa karavaatii godhatee dhaqee abbootii irreef harka rukutee dirreen itti galu miti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yoo sagalee uummataan filamee bakka sagaleen uummataa jedhe sana taa'e namoota dhuunfaa dantaa dhuunfaaf dhaabatan miti kan arra filannoodhaaf dhiyaatee jiru. Warra dantaa dhuunfaarra darbee an uummatichaaf jiraatudha. Kanaaf walumaa gala bu'aan filannoo kanarraa argama jennee yaannu kan lakkoofsaan har'atti walii himnu tun taane baay'ee filannoo booddee kan walii himnu ta'ee garuu gaafa murteeffannu gaafa filannoo kana keessaa maaltu argama jedhu bu'aa xiqqaa kana miti bu'aa gurguddaawwan hedduu abballeeti. Sagalee isaa qofatu hin taane ajjeefamtee reeffa yerootti hatamtee sadarkaa paarlaamaa Oromaa keessatti yerootti yemmuu jira. Seerri sirratti akka hin fe'amneef immoo
dantaa seeraa, dantaa abbootii hirreedhaaf seerota ba'anillee bakka itti falmachuu dandeessu. Isa kanaafidha. Okay, amma sagalee uummataa dhageessisuudha moo mootummaa ijaartanii bulchiinsa biyya kanaa yookiin bulchiinsa siyaasa biyya kanaa sirreessuudha kan itti seenaa jirtan? Mootummaa ijaaruudha. Jechuun sagalee uummataa dhageessisuu kan jedhu. Sagalee uummataa qofa itti deemaan jira gidduu seente malee. Mootummaa ijaaruudha. Mootummichis mootummaa Oromoo ijaaruudha. Mootummaa addi bilisummaa Oromoo hoogganu ijaaruudha. Kana jechuun akkamitti? Haalota nama jedha jira. Haalonni namaa kuni gara mootummaa Oromoon barbaadu sana ijaaruutti kan nama geessan. Mootummaa Oromoon ijaaruu barbaadu immoo abbaa biyyummaadha. Mootummaa Itoophiyaa kana keessattis haa ta'u, mootummaa Oromiyaa, biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruuf hanga mootummaa Oromiyaa ijaaruu geessutti illee mataa isaa mootummaan aangoo siyaasaa qabaachuudha qabda. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo uumtutu hin taane. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu jechuun rakkoon biyya kana keessatti jiru jedhee amanu adda bilisummaa Oromoo rakkinoota hedduu keessatti rakkinoota lama gurguddaan siif kaasa. Kan Oromoon ittiin jabe. Tokko hiree isaan murteeffanne biyyi ittiin gaafa isa ijaaramtu caba isaarratti. Inni lammaffaa immoo ilaalchi siyaasaa yookaan aayidooloojiin ijaaraman mataan isaanii kan Oromoo irratti ijaaraman malee kan Oromoof ijaaraman miti. Isa kana lamaan inni hedduu jira. Isaan kana lamaan illee yoo fudhanne deebii kanaaf barootaaf adda bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan kanaaf deebii gahaadha qaba. Deebii inni gahaa qabaatu garuu abbaa biyyummaa yookaan alaabaa ofii gad dhaabbachuudhaa fi dursa akka seera idil addunyaatti mataasaa iyyuu maaltu barbaachisa? Refereendamii yookaan mirga hiree murteeffannaa uummataa barbaachisa. Isa kanaaf aangoo siyaasaa qabachuudha qabda. Aangoo siyaasaatti qabattee irra dhaabbatee uummati immoo maal ta'a? Sagalee isaadhaan akka ofii barbaadetti jechuudha. Mirga walaba ta'een yeroo inni itti rakkoo sana keessaa bahudha jechuudha. Isa kanaafoo adda bilisummaa Oromoo filannoo kana keessa seenuun sagalee uummataa dhageessisuuf qofatu hin taane mootummaa ijaaruufidha. Akka itti mootummaa ijaaru immoo akka seera idil addunyaaf seera biyyattiin qabduttuu dhimma bahee ijaaruu danda'a. Ijaaruudhaan oliyyuu deemuu danda'a. Mootummaa Oromoo ijaaruu fakkeenyaaf amma namoonni saboonni kan akka sabaatti illee saba akkasii jennee yoo ibsuu baanne hayyoonni saboota biroo mootummaa kanayyuu mootummaa Oromooti jedhu. Inni loojikii adda addaatiin isa waa isaa osoo hin danda'ama garuu mootummaa Oromoo ijaaruu barbaanna yeroo jettan kan saboota kaanii hoo? Mootummaan Oromiyaa ijaaramu yookaan mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaaru kan saboota cabsee irratti ijaaru miti. Mootummaa lammiileen Oromiyaa keessatti of arganidha. Mootummaa lammiilee Oromiyaa gaafa jennu dura lammiileen Oromiyaa kun iyyuu eenyu isa jedhu deebisaa sirriitti walitti himuu danda'uudha qabna. Lammiilee Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo jedhu tokko haadhaan abbaan akaakaan yookaan akkoon kan Oromoo ta'anidha. Lammeessoo lammiilee saba biraa kan Oromiyaa keessatti argaman kan hireen isaanii uummata Oromoo jirraa wal fakkaatu. Wal fakkaatu qofa min hiree Oromoo qabuu fi uummata achi keessa jiran qabu sana. Ifatti adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa keessatti kan qabu. Isaaniif dabalatee isaaniif akka ta'utti uummata Oromoodhaaf wanti ta'u lammiilee kanaafis ni ta'a. Maaliif hiree wal fakkaataa waan qabaniif? Mootummaan Oromoo lammiilee biraafis hiree wal fakkaataa qabaata malee Oromoodhaaf qofa Oromoo saboota biraa kan of keessaa dhiibbate lammiilee Oromiyaa keessa jiran biraa kan dhiibbate miti. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaarus adda bilisummaa Oromoo mootummaa ijaaruudha akeekisa. Mootummaa maalii? Mootummaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa Oromoo jechuudha. Mootummaan Oromoo kunoo kan adda bilisummaa Oromoo akeekisaa keessaa sagantaa siyaasaa keessaa qabudha. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qulqulluu kan innis kan Orma dhiibbate miti. Orma Oromiyaa keessa jiru. Kan hiree dhoowwate miti. Lammiilee Oromoo fi Oromiyaadhaan bakka addaa jiran. Kan leecalloodhaaf qabeenyatti qabduuf daangaa dhaamalee mirga guutuu kenna. Isa kanaa jechuudha kan adda bilisummaa Oromoo mootummaan ijaaru. Malee mootummaa akka impeeraalistoota yabbataachin gizaat yookaan immoo dhaala abboota keenya, kiristii keenya
sinnu jalatti bultu mootummaa jedhu ijaaramine adda bilisummaa Oromoo. Walqixa taanee bulla jedha mootummaan adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo kun maddi isaa immoo mootummaa Oromoo ta'ee akkamitti mootummaa walqixxummaa ta'uu danda'a? Akkamitti mootummaa walqixa saboota kaanii ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf isin akka paartiitti yookiin akka dhaabaatti paartii biyyaalessaati jechuun akka Itoophiyaatti kan dorgomtan yoo mootummaa ijaartanis adeemsa kana keessatti kan hin darbamu. Mootummaa Oromoo ijaara jechaa saboonni kaan immoo mootummaa Oromooti jedhaniitu moo mootummaa kooti jedhaniiti kan isaan as keessatti hoogganaman? Saboonni hundumtuu kan keessatti of argan gaafa jennu addi bilisummaa Oromoo kan inni dhaaba biyyaalessaa ta'e dorgomuu fi Oromoo kanatu bakka adda addaatti Oromoon Itoophiyaa keessa qofa jechuun hin taane biyyootuma gaanfa Afrikaa keessatti iyyuu biyyoota adda addaa keessa saba jiru. Kana jechuun mootummaa Oromooti jettu yookaan mootummaan Oromoo sirna Oromoo irratti ijaarama baay'ee wanti hubatamuu qabu. Sirna Oromoo maal sirna gadaati. Sirni gadaa immoo ormaafis firaafis qooda qaba. Qooda guddifachaadhaaf qabu qaba. Qooda sama gaafateef qabu qaba. Qooda charma hoosifateef qabu qaba. Akkasuma gaaffii waan ta'u miti kun. Mootummaan Oromoo ilma gudeedaa caalaa ilma buddeenaaf walqixa kan inni qabu. Ilma gudeedaaf ilma buddeenaa walqixa qaba. Isa guddifateef isa dhalchee walqixa ilaala. Addi bilisummaa Oromoo illee sagantaa siyaasaa isaa keessatti mootummaa Oromiyaa gaafa ni ijaara jedhu saboota Oromiyaa keessa jiran kan Oromaa, kan Hambaa hiree wal fakkaataa Oromoo wajjirran qaban kanaaf qooda qaba. Qoodi sun immoo qooda Oromoon biyya isaa irratti qabu qabaataadha. Mootummaa sirna gadaa Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaaddu jechuudha karaa biraatiin.